እንዳትረሳኝ በእጆቼ መዳፍ ቀርጸኝ እንዳትተወኝ Anaafati maal walitti qabna yeroon koo ammallee hin geenye ittiin jedhe irran deebi'a dubartattiin anaafati maal walitti qabna yeroon koo ammallee hin geenye ittiin jedhe yeroo sana egaa gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo inni kana dubbatu maaliif akka inni dubbate haati keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamin ni beetti waan ta'eef aasaan nama dubbate kuni aasaa tuffii aasaa abaarsoo miti waan ta'eef isaan walii galaniiru waan ta'eef gara warra mana sana keessaati keessummeessaa jiranitti galagaltee akkana isaaniin jette mata duree barumsa keenya kan inni isinitti himu hundumaa raawwadhaa waan inni isin qajeelchu hunda raawwadhaa jettee warra mana sana keessatti ergaa ergamanitti dubbatte eenyu haati keenya haati Waaqayyoo giiftii keenya dubaroo Maariyaamin yeroo isheen akkana jettee dubbattu warri mana sana keessa ergaman tole haa ta'u waan inni nuun jedhu hin dhaggeeffanna waan inni nu ajajus ni raawwanna tolee jedhan battaluma sanatti gooftaan Yesuus Kiristoos okkotee yookaan immoo gaaniitti bishaan guutaa jedhe okkotee yookaan gaanii achi keessaa daadhii wayinii jalaa dhume sanatti itti guutaa jedhen egaa sila giiftiin keenya Maariyaamin waan inni isiniin jedhe raawwadhaa jetteetti waan ta'eef akkuma haati keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamin dubbatte gaaniitti bishaan guutani gooftaan Yesuus Kiristoos galanni bara baraan isaaf haa ta'uti ka'ee bishaan sana eebbise bishaan sana edda eebbisee booda battalumatti bishaanni suni gara daadhii wayiniitti jijjiirame jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyo battalumatti yeroo inni bishaan sana eebbisu bishaanni sun gara daadhii wayiniitti gedderame edda sanaa booda akkana jedhe ammas gooftaan irra deebi'ee buusaa namootaaf kennaa jedhen warri ergaa ergamanii daadhii wayinii sana buusanii mana sana keessatti warra ergaman kan qindeessaa sanaan mee qammasii ilaali dhandhamii ilaali mee jedhaniin yeroo inni dhandhamee yookaan qammasee ilaalu daadhiin sun isa duraa caalaa kan mi'aawu ta'e namootaafis ni buusanii namoonni ni dhandhamanii akkana jedhanii Waaqayyoon dinqisiifatanii akka aadaa biyya Israa'elitti namni cidha godhatu jalqaba yeroo dhugaatii namaa buusu isa jabaataa jalqaba namaa buusa teellaatti immoo isa manaanyaa yookaan immoo isa laafaa namaa kenna maali namichi kuni eessaa fide inni kun ciminni isaa yookaan mi'aan isaa isa duraarra caalaa jedhani galanni fulfinni guddaan Waaqayyo keenyaaf haa ta'u inni kuni mi'aan isaa inni kuni xaa'imiin isaa isa duraa sanarra caalaa jedhanii ajaa'ibsiifatanii maaliif ree inni duraa harka namaan naqame inni duraa harka namaan hojjetame inni kuni garuu aangoo waaqummaa Waaqayyootiin ta'e waan ta'eef isa duraarra caalaa kan mi'aawu ta'e egaa jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyo wangeela Maatiyos wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 5tti jechi barreeffamee jiru dheedhiin isaa yookaan immoo xiree qaaliin isaa waan amma isinitti hime kanaadha egaa akka jaalala Waaqayyootti daadhiin wayinii sun maalinni አንቺ ሴት ካንቺ ጋር ምን አለኝ
gizee gana aldarrasem jechuun isaa maal jechuudha? Amma gaa jechi Waaqayyoo kuni namoota warra dhugumatti qubee isaa duwwaa otoo hin taane warra hiika macaafa qulqulluu warra beekaniif sagaleen kun sagalee jireenyaati. Warra immoo hiika wangeelaan beekneef sagaleen kun sagalee gufannaati. ይህ ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ከነትርጓሜው ለሚማሩት የሕይወት ቃል ነው። ነገር ግን ይህ ቃል የመጽሐፍ ቅዱስን ትርጉም ለማያውቁት ግን የማሰናከያ ቃል ነው። ብዙ ሰዎች በዚህ ቃል ተሳስተዋል፣ በዚህ ቃል ተሰናክለዋል። namoonni baay'een jecha wangeelaa kanaan gufataniiru, jecha wangeelaa kanaan badaniiru. Anchi seet jechuun isaa ati mucaa durbaa miti, ati dubartiidhattiin jechuu isaatii kan jedhan jiru. Loottuu sibaat Waaqayyo dhiifama nuuf haa godhu warroonni akkana jedhanii yaadan jiru. Kanchi garminaan leenjiseedhu kanas maal walitti qabnaan isin beeku narraa fagaadhuttiin jedhe armeesaan warri jedhanis jiru. Yeroon koo hin geenye kan jedhus hojii koo keessan lixin jedhe ofirraa dheekkamee namoonni jedhan jiru. Kanaaf dubbii kanatti akkan gufanne sagalee kana waliin ilaaluun dirqama. Inni lammaffaan immoo Waaqayyo bishaan daadhiitti jijjiiree eebbisee nuuf kenne waan ta'eefi dhuguun machaa'uun seeradhaa warri jedhanii sagalee Waaqayyoo kanatti gufatanis ni jiru. Egaa daadhii waynii sun maalinni manni cidhaa dookamaa sun maalii kan jedhu kana walii wajjin ilaallaa. Waaqayyo arraba kootii fi koo dubbii isiniif immoo laphee ittiin qabattan Waaqayyo hunda keenyaaf nuuf haa laatu. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyo, mee macaafa qulqulluu keessatti anchi seet jechuun maal jechuudha? Abaarsoodha moo tuffiidha moo? Macaafa qulqulluu keessatti anchi seet jechi jedhu kun maal ibsa? Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 27. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 27. Yeroo achi gubbaa irratti sagalee Waaqayyoo ilaaltan akkana jedha. Waaqayyoo dhala namaa yeroo uumu dhiiraaf dubartii godhee uumee jedha. እግዚአብሔር ሰውን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል። dhiiraaf dubartii godhee uumee jedha. Eenyu? Waaqayyo. Dubartii jechuun aanestaayi xootaadha. Dubartoonni waliigalaa maqaa waloodhaan ittiin waamaman. Dubartoonni maqaa isaan ittiin waloodhaan waamaman durba durbummaa qabdu haa taatu, durba heerumtee mana dhaabbatte haa taatu, jaartii dulloomte haa taatu, mucaa xiqqoo ijoollee durbaa haa taatu, walumaa gala yeroo aanestaayi xootaadhaan yookaan maqaa waloodhaan yeroo isaa waamnu dubartii yookaan dubartoota jennee waamna. Dubartoota yookaan dubartii jechuun maqaa kabajaati malee ati qarree miti, ati dubartiidhaa kan jedhamu kun haasaa salphinaa akka hin taane beekuutu nurra jira jechuudha. Ammas macaafuma qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 23. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irratti sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Waaqayyo edda Hewaaniin uume booda Addaamitti geesse. Addaamiidhaan akkana jedhe, mee maqaa itti moggaasii jedhen. Maqaa itti moggaasii jedhe. Eenyutti? Hewaanitti. Yeroo kana abbaan keenya Addaam akkana jedhe, ይህች አጥንት ከአጥንቴ ስጋዋም ከስጋዬ ናት።
እሷ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል ጀደ። ረንዴቢያ ይቺ አጥንት ከአጥንቴ ይቺ ስጋም ከስጋዬ ናትና እሷ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል ጀደ። ለፌንሼ ለፌ ኮራቲ ፎንሼስ ፎን ኮራ አርገምቴትዮ ኢሼን ኩኒ ዱበርቲ haa jedhamtu jedhe. Lafeen ishee lafee koorraati, foon ishees immoo foon koorraa fuudhame, kanaadhaaf isheen kun dubartii haa jedhamtu jedhe. Yeroo sana Heewaan mucaa waggaa 15ti. Addaamii wajjin ol fuudhanii ciisicha gaa'ilaa godhatanii isheen qarrummaa ishee gad hin lakkifne. Garuu dubartii jedhee waame. Kanaaf iyyuu maqaan dubartii jedhu kuni maqaa waloodhaan dubartoonni itti waamaman malee maqaa salphinaa miti. Kanaaf iyyuu gara Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1-5 amma sagalee dubbadhe keessatti aanchii seet kaanchii gaarminaallenyi kan jedhu kun aanchii seet jechuun hin abaare miti jechuudha. Waaqayyo hunda keenyaaf hubannoo nuuf kennu. Inni lammaffaan immoo kan nuti ilaallu aanchii seet kan jedhu bira dabarree kaanchii gaar minaallenyi kan jedhu haa ilaallu. Kaanchii gaar minaallenyi kan jedhu kana namoonni baay'een akkana jedhu. Anaaf ati waa walitti hin qabnu, ati haadha koo miti, anis hin beeku, anarraa fagaadhu. Maaltu jiruu koo keessa akkana jechuu miti. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyo, kaanchii gaar minaallenyi jechi jedhu kuni akka aadaa warra Israa'elitti jecha macaafa qulqulluu keessatti beekamuudha. Mee macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 18 mee ilaala. Macaafa moototaa isa jalqabaa boqonnaa 17 lakkoofsa 18 mee ilaala. Dubartiin tokko mucaan ishee jalaa dhukkubee du'a qarqara ga'ee jedha. Yeroo kana dubartiin kun mucaan ishee jalaa dhukkubsatee yeroo du'uudhaaf jedhu gara Eelsaatti adeemte. Gara Eelsaa edda dhattee booda dubartiin kun akkana jette. Akkana jette dubartiin kun, yaa nama Waaqayyo, anaafati maal walitti qabna? Mucaa koo na jala ajjeesuudhaaf dhuftee hoo jette. Maal jechuu isheeti? Ilaala, mucaa isheetu jalaa dhukkube. Mucaan ishee du'uu qarqara ga'eera. Garuu gara nama Waaqayyootti fiidde. Kan isheen natte mucaa koo naa fayyisi jechuudha. Yeroo isa bira geessu garuu akkanatti hin jette. Yaa nama Waaqayyo, anaaf ati maal walitti qabna? Maaliif mucaa koo na jalaa ajjeeftaa? Mucaa koo na jalaa ajjeesuudhaaf dhuftee hoo jette. Maal jechuu ishee ture? Maatiiwwan Waaqayyo, jechi kun yeroo macaafa qulqulluu keessatti ilaallu, jechi kun maalan sitti balleesse? Maalan si godhe? Maaliif ituuti jirtuu mucaan koo na jalaa dhukkubsatee du'a? Maallatti gadditee jirta? Maallatti mufatte? Maalan si gaddisiisee jechuu isheeti. Malee osoo waa walitti hin qaban ta'e maaliif gara isaa deemtire? Egaa macaafa qulqulluu keessatti yeroo ilaallu jechi maal walitti qabna jedhu kuni macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti barreeffamee jira. Jechi kuni anaafati wal hin beennu jechuu osoo hin taane maalan sitti balleesse, maalan godhe, balleessaan koo maalii jechuu isaati.
Egaa gara gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosittan isin deebisa. Galanni maqaa isaatiif bara baraan haa ta'u. Yeroo armee isaatiin anaafati maal walitti qabna yeroo dubroo maarameedhaan jedhu yaa haadha koo tole nan raawwadha. Waan ati jette kanaan duras maalan didee beeka, maalan si gaddisiise, waan ati na ajajju maalan hin raawwanne nan raawwadha haa ta'u jechuu isaati. Lakkii akkan jenne wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 51 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos biyya Gibxitti baqatee ture. Biyya Gibxiidhaa gara Naazreetitti edda deebi'ee booddee haadha isaaf abbaa isaaf abboomamaa ayyaanaanis hojjaadhaanis guddachaa ture jedha. Eenyuuf abboomamaa? Haadha isaa. Haati isaa eenyu isheen? Giiftii keenya maaramii. Abbaan buddeenii yookaan abbaan guddisa isaa kan ittiin waamamu Yoosefiif ajajamaa ayyaanaanis kennaadhaanis guddachaa ture jedha. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyo, kanaaf dhagaa akka seera mana kiristiyaanaa amantaa Ortodoks Tawaahidootti kaanchii gaarminaallenyi kan jedhu kuni arrabsoo miti. Maalan sitti balleesse, maalan siif ajajamuu dide, maalan hin raawwadhu ati na ajajjee jennaanii jechuu isaati kan nuti jennu kanaaf jechuudha. Garuu namoonni baay'een jecha kanaan dogoggoranii haadha keenya giiftii maaramii waan salphisan isaanitti fakkaate ofii isaaniif kan salphatan Waaqayyoon isoon beekin kan abaaran ta'anii jiru jechuudha. Egaa inni kun isa kana. Inni taanee jiru jechi nuyi beekuu qabnu yeroon koo ammallee hin geenye kan jedhudha. Gizee ganaa aldarrasem kan jedhu. Maal jechuudha gizee ganaa aldarrasem jechuun maal jechuudha? Akkana jechuun maalinni okkotee sana keessaati duguugamee daadhii wayinii sun hin dhumne. Yoonni daadhii wayinii sana keessaa itu duguugamee hin dhumin, itu okkoteen sun yookaan gomboon sun hin gogin, yoonni waan achi keessa jirtu xinnoo bishaan itti dabalanii yoonni eebbise Ayuudoonni akkana jedhu turan. Daadhii wayinii okkotee keessa ture baay'ise malee raajii hin hojjenneetti hin jedhu turan. Kanaaf yeroon koo hin geenye jechuun isaa raawwatee okkotee keessaa haa dhumu. Zeeroo irraa kaaseen waaqummaa koo argisiisa. Hojii waaqummaa kootiin nan ibsa. Zeeroo irraa kaaseen hojjedhaa jechuu isaati. Inni kun isa tokko. Akka hiika mana kiristiyaanaa amantaa Ortodoksiitti inni lammaffaan yeroon itti dhiiga koo dhangalaasee abidda gahannam keessaa sin baasu. Yeroon itti dhiiga koo dhangalaasee jireenya bara baraa ittiin kan argattan yeroon itti isinii kennu amma hin geenye jechuu isaa ture. Egaa jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, egaa akkuma amma macaafa qulqulluu keessaa ragaawwan adda addaa kaafnee akkuma hirruu dookimaasiin kadhattee guutteef haadha Waaqayyoo giiftii keenya maaramii nu araarsi. Ilma kee isa hunda guutuu danda'u biraa hirruu keenya nu guuti jennee yoo itti manne kadhannaan ishee hirruu keenya nu guuta jechuudha. Jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, egaa barumsa keenya kanarraa inni nu hubannu isa kana. Namoonni baay'een yeroo nuyi akkana jennu dubroo maaramiin akkamittiin namaa kadhatti, dubroo maaramiin akkamittiin nama araarsuu dandeessi kan jedhan jiru. Faaruu abbaa keenya Daawit boqonnaa 44 lakkoofsa 9 irratti akkana jedhe. Faaruu 44 lakkoofsa 9 በወርቅ ልብስ ተጎናጽፋና ተሸፋፍና ንግሥቲቷ በቀኝህ ትቆማለች jedha. Uffata warqee irraa hojjetame
hojjetameen kuulamtee mootittiin mirga Waaqayyoo dhaabbattee jirti jedha. Mirga eenyu? Mirga Waaqayyoo. Maal taatee jirti jedha? Dhaabbattee jirti. Eenyu? Haati Waaqayyoo giiftii maaramin. Waa'ee maaliitiif fuula isaa dhaabbatte? Waa'ee koof waa'ee keessaniif. Maatiiwwan Waaqayyoo. Macaafa qulqulluu irratti yeroo arginu faaruu abbaa keenya boqonnaa 118 yookaan boqonnaa 119 lakkoofsa 26 irratti Museen utuu fuula Waaqayyoo dura dhaabachuudhaa baate sabni Israa'el badanii oolanii jedha. Osoo maal ta'uu baate? Osoo inni fuula Waaqayyoo dura dhaabachuu baate sabni Israa'el silaa badanii turanii jedha. Dhaabachuu jechuun maal jechuudha? Museen utuu kadhachuufii baate, Museen utuu Waaqayyootti araarsuudhaa baate silaa Waaqayyo saba Israa'elitti dheekkamee isaan balleessuudhaaf ture jedha. Faaruu abbaa keenya Daawit boqonnaa 118 yookaan 119 lakkoofsa 26. Egaa har'as mootittiin fuula Waaqayyoo dhaabattee jirti jechuun nuu kadhachaa jirti kan nuti jennu kanaafi. Nuuf kadhachaa jirti. Nuti fuula Waaqayyoo dura mirga Waaqayyooti haadha qabna kan jennu kanaafi. Wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 20 gubbaa irratti ijoollee Yaaqoobiin hundi keessan hin yaadattu. Yohaannisiif Yaaqoobiin ijoollee Yaaqoobiif Yohaannis jedhaman hin yaadattu. Haati ijoollee kanaadhaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bira dhattee akkana jettee ijoollee isheetiif kadhatte. Yaa Gooftaa koo jette. Yeroo ofii keetii mootu ijoollota koo kana lamaan tokko qanyaasmaach tokko immoo giraasmaachiin naa godhi. Tokko bita kee naa kaayi. Tokko mirga kee naa kaayi jetteen. Isheen akka maaliitti ilaalte? Akka waan Gooftaan Yesuus Kiristoos bittaa warra Roomaa jalaatii akka waan saba Israa'eliin bilisoomsuudhaaf dhufeetti fudhattee akkana jette. Inni garuu akkana jedhe. Xoofoo ani keessaa dhugu keessaa ijoolleen kee dhuguu hin danda'u jedhe. Yeroo sana warri mootonni geeba yookaan immoo waancaa keessaa cuunfaa wayinii dhugu turan. Isa itti fakkaatee eeyyee ni dhuguu jetteen. Baay'ee itti yaadee Gooftaan Yesuus Kiristoos akka isheen dogoggoraa jirtu baree egaa mirga koo taa'uuf bita koo taa'uun illee jaalala koo miti. Yoo jaalala Waaqayyoo ta'eedha. Garuu jedhen isinii waan kadhattan hin beektanii jedhe. Maaliif? Gooftaan Yesuus Kiristoos kan inni mo'u zufaanii biyya lafaa irratti teessoo monagastaatii yookaan mootota biyya lafaa irratti tun ta'in fannoo gubbaa irratti ture. Ituun beekin haati Yaaqoobiif haati Yohaannis ijoollee isheetiif du'a kadhattee jechuudha. Kanaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irratti waan kadhattan hin beektanii jedhen. Ilaalaa. Haati keenya foonii hawwiin isaan nuuf qaban sooruma biyya lafaa, gaa'ela biyya lafaa, qabeenya biyya lafaa nu hawwuu danda'u. Warri kam? Maatiin keenya warri foonii. Garuu haati hafuuraa giiftii maaramiin immoo kan hin dabarre jireenya mootummaa Waaqayyoo badhaadhina bara baraa nuuf hawwuu dandeessi. Kanaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 25 irratti fannoo jalatti yeroo inni dhaabatee jiru Yohaannisiidhaan Yesuus Kiristoos fannoo gubbaa taa'ee akkana jedhe. Yohaannis ila harmee kee haadha isaati giiftii keenya maaramiidhaan immoo yaa haadha koo ila ilma kee jedhee haadha hafuuraa haadha isaaf jireenya bara baraa kadhattu
haadha foon duwwaatu hin ta'in lubbuudhaaf isaaf yaaddu giiftii maaramii haadha isaa dabarsee kenneef. Nuun kiristiyaanota bakka bu'ee haadha Waaqayyoo fudhatee gara mana isaatti gale. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, kanaafidha dhagaa nuti har'aa mana Dookimaasitti giiftii maaramiin kadhattee Dookimaasiin gadda isaa dhiphina isaa keessaa baafte kan nuti jennu kanaafi. Anaaf isiniinis haati Waaqayyoo giiftii maaramiin kadhattee rakkina keenya keessaa dhiphina keenya keessaa akka nu baastu hirruu keenya kadhannaa isheetiin akka nu guuttu eeyyama Waaqayyo gooftaa keenyaa nuuf haa ta'u. Egaa ayyaanni guyyaa har'aadhaa inni guddaani, ayyaanni guyyaa har'aadhaa inni cimaan isa kana. Waa'ee kanaati egaa har'a kan nuti Qaanaa Galiilaa jennee taabota Mikaa'elii teellaatti hambisnee akka mana amantaa Ortodoksiitti ajaa'iba Waaqayyoo barannee taabota bidiruu kakuu Waaqayyoo kan qulqulluu Mikaa'elii fuunee gara teessoo isaatti kan deebisnu kanaaf jechuudha. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, inni dhumaadhaan isin yaadachiisuu barbaadu daadhiin wayinii sun maal inni? Daadhiin wayinii suni isa duraa caalaa kan mi'aawu ta'e inni jedhame jireenya kakuu moofaa caalaa. Egaa dhugaatii biyya lafaa duwwaatu hin ta'in Waaqayyo gooftaan keenya jaalala keenyaaf dhiiga isaallee dhangalaasee cubbuun keenya kan ittiin qulqullaa'u, cubbuun keenya kan ittiin nu haqamu, dhiiga isaa bara baraan jireenya namaaf laatu dhangalaasee yeroonni itti nuuf kenneedha. Kanaaf egaa foonsaaf dhiiga isaa jireenya mootummaa Waaqayyoo kan ittiin dhaallu akka nuyi dhuguu qabnu kan nu agarsiisudha. Kanaafidha isa duraa caalaa kan mi'aawu ta'e kan jedhame sun dhiiga re'ootaa kan cubbuu namaaf dhangala'aa ture caalaa, dhiiga gugeewwanii beeta maqdasii keessatti kan duraan dhangala'aa ture caalaa, dhiiga raajotaa caalaa, dhiiga moototaa caalaa, dhiigni jireenya namaaf kennu kan ilma Waaqayyoo kan gooftaa Yesuus Kiristoosi kakuu haaraa keessatti akka inni dhufee nuun hunda keenya cubbuu keenyatti nu fayyise kan nutti argisiisudha. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, kanaaf guyyaa har'aa kanaa Qaanaa Galiilaa jennee kan ayyaana kana ayyaaneessinuuf sababni inni guddaan isa kanaa kan jedhudha. Egaa ayyaana kanarraa Waaqayyo eebba isaa araara isaa hunda keenyaaf akka nuu kennu eeyyama isaaf jaalala isaa qulqulluu nuuf haa ta'u. Kadhannaa haadha keenya dubroo giiftii maaramiidhaan hirruu keenya Waaqayyo nuuf haa guutu. Isheen kadhannaa isheetiin nurraa hin fagaatini. Kadhannaa haadha isaatiidhaan toloota raajota qulqullootaaf kan dhaga'e Waaqayyo anaaf isiniifis immoo ijoollee dubroo maaramii Sooliyaanaa hunda keenya haadha keenya qulqulleettii dubroo maaramiif jedhee Waaqayyo cubbuu keenya akka nuu dhiisu, amantaa keenyatti akka nu jabeessu, dhaaltuu mootummaa isaa hirmaattuu maaddii isaa bara baraa akka nu godhatu eeyyamaaf jaalala Waaqayyo gooftaa keenyaa nuuf haa ta'u. Nu gidduutti argamee kan nu gorsee, kan nu barsiisee, kan nu qajeelfatee, sagalee isaa qulqulluu kan nutti hime Waaqayyo uumaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan